Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni madda walaabuu YouTube hundi keessanuu baga nagaa taatan. Egaa har'as viidiyoo biraatiin qabadhee walitti deebinee jirra jechuudha. Namoonni jalqaba chaanaal kiyyaaf haaraa taatan YouTube keessan keessa galuudhaan madda walaabuu YouTube search erga gootaniin booda mallattoo diimattee subscribe jettu kanarratti tuquun akkasuma mallattoo bilbilaa kanarratti gubbaa kanarratti ol ta'etu kanatu hiitu jechuudha. Viidiyoon kanaan dura gadhiise as keessa viidiyoowwan baay'ee tokko barnoota gaarii qaban as keessatti ni argattu. Keessa galuudhaan viidiyoon kun yoo isinitti tolee jedhe like godhuun akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhuun hin dagatinaa jechuudha. Barnoota hedduutu asirratti argama. Keessa galuun irraa fayyadamaa jechuudha. Kallattiiwwan gara barnoota irraa qabanneetti yeroo dabarru barnoota irraa waa'ee Facebook irraa jechuudha. Facebook keenya bifa barreeffama barreessinu bifa barbaanneen commentis ta'ee akkasuma Facebook barreeffama adda addaa kan post goonu bifa barbaanneen akkamitti post godhuu dandeenya jechuudha yookiin kalarii isaa jijjiirree. Egaa jalqabarra barreeffama kana haala kanaan YouTube kana jalatti ni kaa'u haala amma argaa jirtan kanaan jechuudha. Isaan kunniin Facebook kalarii jechuudha. Facebook bifoota Facebook keenyaa kan jijjiiranidha. Haala amma argaa jirtan kanaan iddoo golden, black, orange, yellow, light, pink jedhu kanneen hundi isaatu bifa Facebook bifa kan jijjiiru jechuudha. Kalarii text yookiin barreeffama nuti achirra post goonu. Fakkeenyaaf asirratti iddoo kana copy godhuudhaan mee fakkeenyaaf iddoo bifa barbaanne mee isa green kajalaa kana haadha mee fakkeenyaaf iddoo green kajalaa kana bifa magariisa ta'een akkamitti post goona ka jedhu mee kajalaa kana copy haa goonu. Isin immoo barreeffama kana viidiyoo kana jalatti ni copy godhuudhaan haalummaan copy godhaa jiru kanaan isinis copy gootanii Facebook keessan keessa galuun achirratti post gootu jechuudha. Jalqabarra Facebook Lite namni hin qabne ni jira jedhee yaadu garuu namni hin qabne Facebook Lite Google Play Store keessan keessa galuun download erga gootanii booda akkaawuntii keessan achirratti login gootu jechuudha. Egaa haaluma kanaan erga bifuma normaalii Facebookaan erga bantanii kaatan iddoo post kanarrattu iddoo asirratti barreeffama reefu copy goone kan asirratti sakandii 2 gaqqabna. Erga haala kanaan gaqqabne iddoo paste jettu kanatu jechuudha. Haala kanaan erga nuu bahee jedhee mallattoo urjii kan F dhaa fi isa kana gidduu jirtu kana ni balleessina jechuudha. Egaa haala kanaan balleessine asirratti maal jennee barreessina iddoo kanarratti waanuma barbaanne wanta barreessuu barbaannu barreessina jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkam jirtu jennee barreessina. Akkam jirtu jennee barreessinu. Erga haala kanaan barreessinee post haa goonu bifa kam akka nuu ba'u walumaan laalla jechuudha. Fakkeenyaaf post goona. Kun osoo post iyyuu hin godhin asirratti akkam jirtu jecha reef jedhee isinii barreessee jedhu kun bifa magariisa ta'ee jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf kun haaluma argaa jirtan kanaan jechuudha. Bifa haala kanaan yeroo jijjiirtan kun bifa barbaadaniin asirratti yeroo share goonu mee fakkeenyaaf bifa adiirra qofa keenyaa dhiisnu. Asirratti post haa goonu mee fakkeenyaaf. Egaa kun haaluma argaa jirtan bifa magariisa ta'een asirratti argattu. Fakkeenyaaf ammas keessa galuun barreeffama as keessaa kanneen ka barbaanne copy goonee haala lumee fakkeenyaaf asirraa kana blue jedhu kana post copy haa goonu. Yeroo copy gootan barreeffama kana iddoo barreeffama fuuldura jiru kana copy hin gootan barreeffamoota fuulduraa kana dhiistanii iddoo gidduu jiru kana qofa kan gidduu jiru kanneen qofa kana as gidduu jiru kanneen kan copy gootan jechuudha. Fakkeenyaaf mee isuma kana copy godhee ammas achirra post goonee isin agarsiisa. Copy goona jechuudha. Facebook keessa galuun iddoo post dhaquun asirratti sakandii 2 qaqqabna. Egaa haala kanaan qaqqabne asumarra gattuina iddoo kana wanta kanaan dagattan jechuudha. Urjii isa gidduu jiru kana delete godhuun dagattan. Ammas akkasuma jennee haa barreessinu bifuma wal fakkaatuun akkam jirtu jennee barreessina. Isin waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf post haa goonu. Kanuma bifa adiidhaan mul'atu mee kan biraa post haa goonu jechuudha. Fakkeenyaaf mee akkam bifa barbaanne bifa diimaa haa goonu fakkeenyaaf red kan jedhu kana bifa diimaadhaan post goona jechuudha. Facebook keessa galuun iddoo kanarratti tuquun asirratti paste goona jechuudha.
egaa haala kanaan akkasuma bifa wal fakkaatuun barreessinee poosti goone jechuudha. Kunoo haala kanaan diimaadha kareef poosti godhe kunoo magariisa diimaa bifoota barbaadan as keessa jiru. So isin barreeffamootuma kana qofa as jala galuudhaan koppii gootu. Koppii erga gootanii booda achirratti haaluma nama koppii godhee isin garsiise kanaan asirratti koppii erga gootanii booda Facebook keessan keessa galuun paste asirra gootu. So haala kanaan bifa barbaadanii Facebook keessan irratti waan barbaadan barreessuu dandeettu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhuun akkasuma immoo hiriyoota keessan affeeruu hin dagatinaa. Viidiyoo biraa bifa wal fakkaatuun qabadhee hanga isiniif dhiyaadhutti.